Akkasuma gargaaree ganama kanallee fuula isaatti akka argamnu nu godhe guddaa galateeffannaa. Kadhata nuu godhameefillee isaan kadhata nuu godhanii nu akka eebbisu jecha qorannaa guyyaa har'aa kan jalqabneetiin jennu lammaffaa Qorontos boqonnaa 7 ta'a. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 7 osoo hin jalqabiniin dura boqonnaa 6 yeroo xumurru yaada tokkoon xumurree turre ispeeshaalii lakkoofsa 18 irratti akkasumas immoo ana abbaa isiniif nan ta'a isinis ilmaan koo intaloota koos in taatu jedha gooftaan inni hundumaa danda'u jedhameera. An abbaa isiniif nan ta'a isin immoo akkasumas immoo an abbaa isiniif nan ta'a isinis ilmaan koo intaloota koos in taatu jedha gooftaan inni hundumaa danda'u jedhamee caafameera. Tole inni abbaa yoo kanuuf ta'u ta'e nus ijoollee isaa immoo hin taane yoo ta'e abdiin akkanaa yoo nuuf galame 7 tokkorraa immoo akkas jedhee jalqaba. Yaa michoota koo abdii kana erga qabaanne erga abdiin abbaa nuu ta'u nuti immoo ijoollee isaa ta'uu abdii akkasii kana erga qabaanne abdii kana erga qabaanne kottaa waanuma dhagna keenyaa fi hafuura keenya xureessutti of qulqulleessina Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qulqullummaa fiixaan baafnaa jedha. Kanaaf qulqullummaan fiixaan baamuu kan danda'u dhagni foon keenya qulqullummaatti yoo eegame hafuurri keenyas qulqullummaatti yoo eegame jechuudha. Ergaa Yohaannis irratti ergaa Yohaannis 3ffaa irratti natti fakkaata. Yaa obboloota koo akkuma ergaa Yohaannis 1ffaa boqonnaa ergaa Yohaannis 3ffaa boqonnaa lakkoofsa 2 irraa yaa michoota koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akka isinitti tolu akka itti fayyaa taatus nan kadhadha. Kana jechuun hafuurri keenyas qullaa'ummaatti eeggamuu qaba. Kana jechuun nyaanni hafuurri nuti hafuura keenya wajjin walii galu yookaan hafuurri nuti soorannu hafuurri nuuf kennamu qulqullaa'aa hafuuras qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Nyaanni nuti nyaannus nyaata qulqullaa'aa ta'uu qaba jechuudha. Fayyaa qaama argachuudha. Baay'ee fayyaa hafuuraa, fayyaa sammuu, fayyaa fooniitu jira. Dhimma fayyaa yeroo dubbatamu fayyaa isa waan nyaannu waan dhugnu kana qofa osoo hin taane wanti ilaallu sammuu keenyaaf waan fayyaa dhoogutu jira. Akkasumas immoo erga barumsi hafuuraa nuti barannus kan qulqulluu ta'eef kan qulqulluu hin taane jira jechuudha. Kanaafidha Tasaloniqeessa 1ffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irraa Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatii isin haa qulqulleessu. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessan fayyaatti mudaa akka hin godhamnetti haa eeguu jedha. Kanaaf Qorontoosin irratti kan inni dubbatee jiru 7 irratti abdii kan erga qabaanne kottaa waanuma dhagna keenyaaf hafuura keenya xureessutti of qulqulleessina. Hafuurri keenyas qulqullaa'aa ta'uu qaba. Kana jechuun hafuurri keenya hafuura eenyu wajjin walii galuu qaba jechuudha. Hafuura qulqulluu ta'e hafuura Kiristoosii wajjin walii galuu qaba jechuudha. Hafuura seexanaa hafuura xuraa'aa wajjin walii galuu hin qabu. Tokko kana. Dhagni keenyas qulqulluu ta'uudhaaf wanti nyaannu, wanti dubbannu, wanti uffannu hundinuu maal ta'uu qaba? Qulqulluu ta'uu qaba. Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaan qulqullummaa maal goona jedha? Fiixaan baafannaa. Fiixaan baafannaa inni jedhu kuni dubbi baay'ee murteessaadha. Hundi kennayyuu waamamneerra Kiristoosii wajjin gara fayyinaatti waamamneera. Fayyitaniittuu gaafiin jedhu nu gaafatame deebiin qajeelaan deebuu qabu maal? Fayyineera. Kana mane kan cuuphame maal ta'a jedhama jaanu qulqulluun? Ni fayyaa jedha. Fayyineera. Garuu fayyina keenya kana galmaan gaachuu qabna. Galmaan ga'uu jechuun Kiristoos deebi'ee dhufee akkanumatti nu arguu qaba jechuudha. Akkanumatti nu arguu qaba. Kanaaf Phaawulos namoota baay'eef lallabee ofii kootee akka hin banne dhagna koonyaa godhee Waaqayyoof maal godha jedha? Bitaa jedha. Kanaafidha fiixaan baafannaa kan inni jedheef. Fiixaan baafannaa wanti inni jedheef. Adeemsa keessatti ayyaana irraa kufuun jira. Kanaaf of eeggannaa gochuu qaba. Kanaaf macaan qulqulluun inumaayyuu maal jedha? Kan dhaabadheera jedhu akka hin kufneef maal haa godhu jedha?
ofaa eeggatu jedha. Kanaaf fiixaan baasuu jedha. Ergaa mul'ata irratti warroonni waamaman, warri filataman, warri amanamanii jedha. Kiristoos gaafa fannoo irratti fannifamu addunyaa hundinuu maal ta'eera? Waamameera. Waamichatu godhame. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 14dha inni sila jedhe. 17 14. Isaan hoolichatti lola kaasu, hoolichi garuu gooftaa gooftotaa mootii moototaas waan ta'eef isaan immoo warra isa wajjin turan warra waamaman, warra fo'aman, warra amanamaniidhaan isii jedha. Waamamuun Kiristoos gaafa fannoo irratti fannifame addunyaa hundumaafuu waamicha akkamitti godhan? Waamichatu godhan. Waamicha isa dhumaa. Addaamii fi Hewwaniin waadaan galameefi ture iddoo Eden keessatti inni sun fannoo irratti raawwate addunyaa hundinuu waamichi godhameef. Warra Kiristoos fayyisaa dhuunfaa kooti jedhanii fudhatan. Warra maal ta'anidha? Warra fo'aman. Waamichi kun kan kootii warra jedhanii gara waamichaatti dhufanidha jechuudha. Naaf du'e jedhanii warra waamicha fudhatanidha. Ammas warra waamicha fudhatan kana keessas waan biraatu eegama. Maal jedhani? Amanamummaatu eegama jechuudha. Kana goonee fayyina keenya maal gochuu qabna? Galmaan fiixaan baasuu qabnaadha jechuudha. Kana Phaawulos kan inni jedheetin jedhe. Tole, lakkoofsa 2 garaa nutti bal'adhaa. Nuyis nama tokkoyyuu akka hin yakkineef, nama tokkoyyuu malee nama tokkoyyuu amala hin balleessine, nama tokkoyyuu gowwoomsine waa irraa hin nyaanne jedha. Boqonnaa 6 keessatti yeroo qorannu waan kana bal'inaan kaasaa ture Phaawulos. Yaa warra Qorontos, nuyi afaan guunnee isinitti dubbanne garaa keenya isiniif bal'aadha. Lammaffaa Qorontos 6:11 irraa. Isintu garaa nutti dhiphate malee nuyi garaa isinitti hin dhiphanne. Akkuma nuyi garaa isinitti bal'anne isin immoo garaa nutti maal ta'a jedha? Bal'adhaa jedha. Turtii isin wajjin turre keessatti wal gowwoomsaan tokko hin turre. Isaan ifatti dubbii qajeelchuudhaan akka isiniif dhiyeessaa turre jedhee Phaawulos dubbatee hin jedhe jechuudha. Kanaaf garaa nuuf bal'adhaa jedha lakkoofsa 2 irratti. Gowwoomsaa tokkoon isitti hin dubbanne ifaan ifatti dubbii kan dubbataa turre kan jedhu keessa qaba. Kanas dubbachuun koo yakka isinitti muruudhaaf miti. Akkuman kanaan dura jedhe nuyi isin wajjin du'uudhaaf, isin wajjin jiraachuudhaafis isinitti garaa bal'anneerra jedha. Waan jiru hundumaa ifa isinii goonee garaa keenya isin dubbanneerra. Yoo jiraanne isin wajjin jiraachuuf, yoo hin taanes isin wajjin maal ta'uudhaaf jedha? Du'uuf waan hundumaa gooneerra. Waan hundumaa gooneerra jedha. Tole. Lakkoofsa 4 irraa ani waan isin amanadhuuf mul'isee isinitti nan dubbadha. Isininis guddiseen of jajaa. Garaa guutuudhaanaan nan jajjabaadha. Rakkina keenya hundumaa keessatti gammachuun koo irra darbaadha jedha. Rakkina keessattis gammachuun koo maalidha jedha? Irra darbaadha. Ani waan isin amanadhuuf mul'isee isinitti nan dubbadha. Isiniinis guddiseen of jaja. Garaa guutuudhaan nan jajjabaadha. Rakkina keenya hundumaa keessatti gammachuun koo irra darbaadha. Egaa Maqedooniyaa geenye iyyuu nuyi boqonnaa hin arganne waan hundumaatti karaa alaa lolaan, karaa keessaa sodaadhaan rakkachaa turre jedha. Waa lama rakkachaa turre jedha. Karaa alaa maalidhaan? Lolaan. Karaa keessaa immoo maalidhaan? Sodaadhaan. Maal ta'inna laata? Maaltu ta'inna waan jedhuun sodaataa turre. Garuu rakkina keessattis gammachuun koo maalidha jedha? Irra darbaadha. Waaqayyo inni warra yaadni isaanii gadi qabame jajjabeessu garuu. Waaqayyo inni warra yaadni isaanii gadi qabame maal godhu? Jajjabeessu immoo maal godhe jedha? Waaqayyo inni yaadni isaa warra yaadni isaa gadi qabame jajjabeessu. Inni immoo akka inni nu jajjabeessi jedhee dubbata. Karaa dhufuu eenyu jedha? Karaa dhufuu Teetiyoo.
yoo dubbisaattan ta'e hundi keessanuu laaluu dandeettu waaqayyo inni warra yaadni isaanii gadi qabame jajjabeessu garuu dhufa Titoosiin nu jajjabeesse jedha. Walii kennaaf maal ta'uu qabna obboloota? Jajjabina ta'uu qabna. Walii kennaaf boqonnaa ta'uu qabna. Walii keenyaaf madda nagaa ta'uu qabna. Dhufa isaa duwwaadhaan miti. Jajjabina inni ofii waa'ee keessaniif argateenis jajjabaan dheeraa. Titoos ana yaaduu keessan gadduu keessan yeroo natti meetiin jedhu jedha. Okay, mee dubbifannaa. Dhufa isaa duwwaadhaan miti. Jajjabina inni ofii waa'ee keessaniif argateenis jajjabaa dheeraa. Titoos ana yaaduun keessan gadduu keessan hinaaffaa isin anaaf qabdan yommuu anatti hime an caalaa nan gammade jedha. Isa dura gammade caalaa hubannaa isin dhugaa qabdaniif, hubannaa isin na yaaddaniif, hubannaa akkasuma jajjabina isin Titoo jajjabeessitaniif baay'ee gammade jedha warra Qorontosiitiin Phaawulos. Caaffata koon yoon isin gaddisiiseyyuu an amman gaabbuu yeroodhaaf isin gaddisiisuusaa yommuu argellee maal ta'ee ture jedha. Gaabbeen ture. Amma garuu jedha sagalirraa. Amma garuu wannan isin gaddisiiseef otoo hin ta'in gaddi keessan yaada garaa keessanii akka geeddarattan waan godheef nan gammada jedha. Gadda garaa namaa maal godhu? Akka jijjiirratan godhu. Wanta nuyi hojjanneen karaa kamillee akka hin miidhamnetti gaddi keessan isa Waaqayyoo biratti fudhatamu ture jedha. Okay, gaddi Waaqa biraa fudhatamu jira. Gaddi Waaqa biratti maal hin taane hin jira. Hin fudhatamne jira. Fakkeenyaaf lakkoofsa 10 irratti akka Waaqayyoo biratti fudhatamutti gadduun yaada garaa geeddarachuu fida jedha. Akka Waaqatti tolutti, akka Waaqayyoon bira fudhatama qabutti gadduun maal fida jedha? Yaada garaa geeddarachuu fida. Inni immoo gara fayyinaatti geessa malee nama hin gaabbisiisu. Akka biyya lafaa keessatti fudhatamutti gadduun garuu maal fida jedha? Du'a fida jedha. Gadda nama lamaa laallama Macaafa Qulqulluu keessatti. Gadda Phexrosiitiif gadda eenyu? Yihuudaa. Phexrosis Yihuudaanis waan wal fakkaatu godhan. Inumaayyuu irra deddeebi'ee gonkumaa isaan beeku jedhee maqaa adda addaa fayyadamaa ture eenyu? Phexrosidha. Itti aansee Yihuudaanis hin gurguran. Amma dhumarratti gaddi isaanii gadda garagaraati. Gaddi Phexros gadda isa Waaqayyoo barbaadu ka garamitti nama geessudha. Ka gara jireenyaatti, ka gara qalbii jijjiirrannaatti nama geessudha. Gara qalbii jijjiirrannaatti ogeeffanne gara jireenyaatti. Gaddi Yihuudaan gadde garuu gadda biyya lafaati. Gadda adaba sodaachuuti. Gadda bu'aa waan hojjetanii sodaachuuti. Inni kun garamitti nama geessaa? Gara du'aatti nama geessa jechuudha. Gara du'aatti nama geessa. Kanaaf of eeggannaa guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Cubbuuf gadduun gaariidha. Cubbuuf gadduun keenya garuu gara aagiitti nun geessu yoo ta'e nuuf wayyoo qajeelaa miti jechuudha. Qajeelaa miti iyyuu. Of eeggannaa guddaa gochuun baay'ee barbaachisa. 11 irraa egaa akka Waaqayyoo biraa fudhatamutti gadduun keessan dhimmamuu attamii, falmachuudhaafis duudhamuu attamii, dheekkamsa attamii, naasuu attamii, ana yaadu attamii, hinaaffaa attamii, adaba attamii akka isin keessa kaase ilaalaa. Karaa hundumaas isin dubbii kanatti yakka akka hin qabne agarsiiftaniittu jedha. Kanaaf asirratti gadduun keessan anaaf yaaduu fideera. Dheekkamsa cubbuuf qabdan dheekkamsa isin keessaa baaseera. Cubbuurratti akka of eeggannaa gootan yookaan ammoo cubbuudhaaf ilaalcha nagaa kan qaban, cubbuudhaaf ilaalcha anarraa ta'e akka qabaatan isin godheera. Akkanaaf yaaddan isin godheera. Karaa hundumaan dubbii kanatti akka hin qabamnetti agarsiisaniitu jedha. 12 irraa an kana yoon isiniif caafeyyuu hinaaffaan isin nuuf qabdan Waaqayyo duratti akka mul'atuuf malee isa balleesseef yookiin isa itti balleeffameef jedhee miti jedha. Kana hundumaa kanan dubbataaruu fi waan isin yakkeef akkasumas immootu isinis ammootu waan yakkitaniif yakkasiinsa isinitti mul'isuu barbaadeeti miti.
kanan kana jedhaaruufi jedheetiin jedhe jechuudha. Kanaafi 13 irraa kanatti nuyi jajjabina arganneerraa jajjabina ofii keenyaa itti gammanne irratti immoo isin hundumti keessan yaada isaa waan ciibsitaniif gammachuutti Titoos nuyis caalchifnee gammanneerraa. Jaalala obbolummaa waliif qabaachuu qabnu jaalala akkamii akka obboleessa Titoof qabu Phaawulos mul'isa. Akkasumas gammaduun Titoos anaafis gammachuu kooti jedha. Nus hojii ergaa biyya lafaa kana xumuruudhaaf ilaalcha Titoosiif Phaawulos qabaataa ture walii keenyaaf qabaachuun baay'ee barbaachisa. Walii keenyaaf gammadu, walii keenyaaf yaadu, iddoo qaawwa walii cufu, waliif dadhabu, waliif gaddu, waliif gammadu. Kanaaf Phaawulos kan inni akkas jedheetiin jedhu jechuudha. Ibn kanan dura laalaa turreetiin jenne gaddi keessan gadda kooti yoo du'as ta'e isin wajjin maal ta'uuf murteeffannee turre jedha. Asuma irrattu isin wajjin duudhaaf murteeffannee turre. Kanaafi lakkoofsa 3 irraa kan argachuu dandeettu jedha. Kanaaf dubbachuun koo yookiis isinitti muruudhaaf miti. Akkuma kanaan dura jedhe nuyi isin wajjin duudhaaf isin wajjin jiraachuudhaafis isinitti gammanneerraa yaada jedhu yeroo kaasu argineetiin jenna jechuudha. Kanaafi jaalalli nuti walii kennaaf qabnu amma eessa akka ta'e Titoosiif isa Phaawulos walitti agarsiisan argineetiin jenna jechuudha. 14 irraa isin akka isiniin akka of jajuu isiniin akkan of jaju isinitti himeen ture. Isinis ana hin qaanessine akkuma wanti nuyi isinitti himne hundinuu dhugaa ture wanti nuyi Titoos duratti of jajaa turre dhugaa ture jedha. Waa'ee keessaniif Titoos duratti maal ta'aa turre jedha. Of jajaa turre. Inni kun dhugama ture jedha. Dhugama ture. Akka itti isin hundumti keessan barsiisaa isaatiif abboomamtan sodaadhaa fi rom'aan akka isa simattan yommuu yaadatu isa durii caalaa garaansaa isin bira jiraataa jedha. Waa'ee Titoos isaanii jaalala isaaniif qabu yeroo dubbatu jechuudha. Dubbiinni jedhuuf maal ta'aa turtan abboomamaa sodaataaf rom'aa akka turtan barsiisaaf abboomamtan sodaadhaa fi rom'aadhaan akka isa simattan yommuu yaadu isa duraa caalaa ammas yaadni isaa maal godha jedha. Isin bira jira jedhee waa'ee Titoos dubbata. Anis waan hundumaatti isin amanachuu waan nan danda'u nan gammada jedha. Waan hundumaatti maal gochuu danda'a? Isin amanachuu danda'a. Kanaaf nan gammada jedha. Waa'ee dhimma qalbii jijjiirra gadda isa dhugaaf gadda isa waaqa bira fudhatama qabuu fi gadda isa waaqa biratti fudhatama hin qabne waan tokkoon kaasuu barbaadaayu. Gabaabaadha kanadha waan ta'eef ilaamee cubbuudhaaf gadduun baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee irra deebi'aa garuu yaadataa cubbuu hojjenne isa ofii keenya madaalaa waaqayyo cubbuu kana naa dhiisaayyuu dhuguma naa dhiisaa waan akkasii yaaddanii hin beektanii cubbuu isa guddaa ta'e yoo yaaddan waan kana waaqayyo inumaayyuu naa dhiisaa jedhaa yeroo itti dhiphannu jira. Waan tokko qofa cubbuuf gadduun keenya bu'aa kan inni qabaatu yoo gara Kiristoositti nu fiduu danda'e duwwaadha. Yoo gara isaatti nu sissuu danda'e duwwaadha. Kanaaf obboloota koo gaddi cubbuudhaaf qabnu baay'ee kan nu mararu ta'uu qaba. Garuu mootu ayyaanaan gubbaarratti lakkoofsa tokko irratti waa tokko jennee jalqabna. Foon keenya hafuura keenya xureessutti of qulqulleessinee waaqayyo sodaachuutti jiraachuudhaan qulqullummaa fiixaan maal goona jedha hin baafanna jedha. Asii gad jiree lamarraa qabee hamma dhugaa hamma 14 Phaawulos kan inni kaaru gorsa kanaaf qabudha kan inni kaa'u. Warra Qorontositiif qajeelfama akkamii akka inni kennaa dubbii isaatti akkamitti akka jiraataa turan isaanitti akka inni gammadaatu dubbiin inni isaanii barreessaa ture dura maal godhee ture isaan miidhee ture. Wangeela qabiyyeensaa hadhaa'u kan jedhu obboleessi keenya Girmaa'een kutaa lamaan dhiyeessee ture wayii dhageeffataan ture na ajaa'ibaa ture. Mul'ata irratti maal jedhu dubbii kana nyaadhu erga nyaattee kaateen booda garaa keetti maal godha
hinadhaa afaan keetti immoo mi'aaya. Wangeelli gara hojiitti jijjiiramuu qaba. Gaafa gara hojiitti jijjiiramuu dhufu maal ta'a obboloota koo? Hinadhaa. Isa kana garuu immoo maal gochuu qabna? Namootatti himuu qabna garuu. Namootatti dubbachuu qabna. Namootattis maal ta'a? Hinadhaa jechuun karaa biraatiin jireenya keenya wajjin maal hin godhu jechuudha. Waliin simu jechuudha. Haalli jireenya keenya keessa jiru haala biraati. Wangeelli kan nu gaafatu haala biraati. Wal mormuu danda'a jechuudha. Haa ta'uuti garuu maal gochuu qabna? Liqimsuu qabna. Eenyummaan keenya kan du'e wayii. Borsamii kadhabnee manna. Kanaaf obboloota koo jabaannee madda gammachuu walii, madda jajjabina walii. Akkasumas immootu walii keenyatti kan boqannu, walii keenya kan amanu, ofii keenya waliif dabarsinee kan kenninu. Akkuma Phaawulos jedhe, isiniifis jiraachuuf isiniif du'uuf maal goonee turre jedha? Murteeffannee turre jedha. Nus walii keenya jaalalli inni dhumaa kasamiin nurraa barbaadu isa kanaadha jechuudha. Wangeela ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 16 yeroo dubbiftanii 3:16 Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e maal godheera jedha? Hubanneerra jedha. Egaa nus immoo lubbuu keenya obboloota keenyaaf kennuun nuuf ta'a jedha. An obboleessa koo sababa jibbuuf qabaachuu hin qabu jechuudha. Amma aarsaa lubbuu koos yoo kana gaafatu ta'e. Kun ergaa baay'ee murteessaadha. Jaalalli keenya jaalala haala irratti hundaa'e ta'uu hin qabu. Funcaa samii wajjin walitti nu hidhuudha jechuudha. Akkuma dhufaatii titoodhaan an jajjabaadhe jedhe nus wal arguu keenya waliif qorachuu keenyaaf wal jajjabeessuu qabna. Madda jajjabinaa, madda gammachuu walii keenya ta'uu qabna jechuudha. Kanaaf obboloota koo jabaannee gara fuulduraatti wal harkisaa itti fufuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa. Amiin. Waaqayyo karaa addaa kana eebbisu.